mo'icha kiyyaarraa kana baay'eetti gammadee jira. Baay'ee ofitti gammadee baay'ee tokkotti booneen jira. Keessattuu biyya kana baay'ee jaaladhee baay'ee tokkotti booneen jira. Irratti milkaa'een jira yeroo sadi. Biyya bakka bu'ee garuu yeroo ja'a milkaa'e yeroo tokko Beejingii Chaayinaa irratti meedaalaa keessaa bahee jira. Bakka gammachuun na waliin atti dhagahama. Baay'eetti gammadee jira. Atileetiin beekamaa Itoophiyaa Yoomiif Qajeelchaa Icciitiiwwan bulchiinsa Koree Olompikii Itoophiyaa keessa jiru gadi guure. Itoophiyaan maaliif milkaa'uu dadhabde kan jedhuufis icciitiiwwan beekuu hedduu dubbatee jira. Bulchiinsi Koree Olompikii Itoophiyaas jijjiiramuu qaba jechuudhaan ifatti dubbatee jira. Sadarkaa gadi bu'aa Itoophiyaan Olompikii addunyaa irratti galmeessifte kanaafis itti gaafatamuu kan qabu bulchiinsa garee Olompikii Itoophiyaati malee nu miti nuyi dandeettii gaarii irratti argamna. Akka bulchiinsi Olompikii Itoophiyaa nu ajajetti hojjannee bu'aan nuyi finne garuu baay'ee nu gaddisiisa. Utuu dandeettii qabnu dirqama yoo kana gochuudha baattan ni adabamtu ijaa jedhamneef dirqama akkatti bu'aa fiduu dandeenyu dhiifnee ajaja isaanii eeguudhaan akka sanatti raawwanne sanaaf ammoo bu'aan nuyi argamsiifne kanadha jechuudhaan dubbatee jira. Bu'aa dhufettis gadduu ibseetu jira. Ifatti atileet Yoomiif Qajeelchaan Koree Olompikii Itoophiyaatiin jijjiiramuu akka qaban BBC'tti dubbateera. Bal'ina isaa qindeeffanneerraa isin biraan geenya. Nagaan araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii wayitaawaa fi yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne isin biraan gahuuf qabannee dhiyaanneerra. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa yeroo hundumaa wayita gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Like, share godhaa. Yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa yookaan koomentii keessatti nu qooda kallattiidhaan gara qophii keenya yeroo kanaatti wal wajjin hadabarru. Viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa. Yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti oduuwwan ijoo dubbii ta'an keessaa tokko biyyattiin waltajjii addunyaa Olompikii irratti qabxii dhabuun mufii hawaasa hedduu uumeera. Barana Olompikii Paaris irratti meetira 10,000 kan dorgome atileet Yoomiif Qajeelchaa osoo dhuunfaa kiyyaanan fiigicha mataa kiyyaatiin fiigee jiraadhee meedaaliyaa keessaa hin ba'uun ture jechuudhaan BBC'tti himeera. Yoo akkanatti fiigdan malee jedhanii ajaja nutti kennanii warqii nu dhabsiisan kan jedhu atileet Yoomiif Qajeelchaa tooftaan isaan dirqamaan isaan irratti fe'an akka isaan miidhee dogongorri uumamuu ifatti amaneera. Mee qadamaanii gatii dafqa isaanii atileetiin Ugaandaa fudhachuuttis akka gaddanii dubbata. Warqee dhabuu keenyatti sadan keenyayyuu baay'ee gaddineerra. Qabxiin nuti finnee gahaa miti. Kuni balleessaa keenyaan waan ta'e miti. Waan nutti kennameen kan ta'edha jechuudhaan atileet Yoomiif Qajeelchaan dubbateera. Itti dabaluudhaanis bulchiinsi Koree Olompikii Itoophiyaas jijjiiramuu akka qabu ifatti himeera. Kanneen osoo dhuunfaan fiigeera ta'ee silaa ni mo'ata jechuudhaan isa qeeqaniifis deebii kenneera. Atileet Yoomiif Qajeelchaa yeroo hirmaannaan garaagaraa garee atileetiksii Itoophiyaa raasaa jiru kanatti waan keessa turan miira garee keessa jiru akkasumas yaaddoo qabxii biyyattii BBC'tti haasa'eera. Atileet Yoomiif Qajeelchaa BBC wajjinis haala kanatti aanuun haasaa taasiseera. BBC'n gaaffii isaa jalqabaa akkas jechuudhaan jalqabe. Dorgommiin miira akkamii sitti uume? Yoomiif Qajeelchaa miira gammachuu naaf kenna jechuun danda'u. Waan dhabuu hin qabne dhabne wanti godhaa jedhamne dogongora mataasaa qaba. Dursinee ba'uun keenya akka dhumarratti hin jirreef yookaan saffisa sababa nuti ta'ee jira. Hojii gareetti gammanneerra garuu atileetii sadarkaa addunyaatti cimaa ta'e marsaa 25 guutuu fuuldura taatee mo'adha jechuun dogoggoraa waan ta'uu hin dandeenyedha. Qilleensa situu dhiibaa fi jira waan ta'eef wanta nutti kennamedha. Sadarkaa kanaan kan nu ga'e meedaaliyaa dhabuu keenyaaf sababni guddaan wanta godhaa jedhamne sanadha jechuudhaan atileet Yoomiif Qajeelchaa dubbate. BBC'n akkas jechuudhaan gaaffii itti aanu dabale. Warri kana isin ajajee eenyu jechuudhaan BBC'n gaafate. Yoomiif Qajeelchaa akkas jechuudhaan deebise. Leenjistoota keenyatti itti himaa jedhamee isaan nutti himan. Garuu leenjistootatti ajaja kana kan dabarsee warra Olompikii geggeessan akka ta'anidha kan hin dhagee. Nuti kan barbaannu hojii gareeti. Yoo kan hin goone itti gaafatamummaa leenjisaa fi atileetiin hin fudhataa jedhame. Nuti immoo waan nutti himamee gochatti jijjiirre. BBC
Dorgommicha akka agarretti wal hubataa adeemaa turtan baay'ees dhamaataniittu garuu gara xumuraa saffisni keessan laafaa dhufe tarii jalqabarraa kaatanii saffisaan waan dabaltanii fidaa'oo jedhee gaafate. Yoomiif qajeelchaa akkas jechuudhaan deebise eeyyee sun dogoggora guddaadha. Qilleensa dhiibaa oltee hanga dhumaatti dursitee nan mo'adha jechuun ulfaataadha. Baay'ee saffisaa deemaa waan turreef riikardiin olompikii Qananiisaas waggaa 16 booda sekendii 18 cabe garuu saffisa sanaan fixuu hin dandeenye dhumarrattis caalamneerraa jechuudha. Sababa kanaaf kan nu saaxile garuu waan nutti kenname sanadha. Hanga meedaaliyaa dhabuuttis nu taasiseera. Osoo walakkaadhaa kaanee deemnee jiraannee xumuruu dandeenya turre saffisaan jechuudhaan dubbate Yoomiif qajeelcha. BBC'n itti dabalee Cheptegeen atileetiin Yuugaandaa yeroo baay'ee dorgommiin xumuramuuf meetirii 600 gaafaafuu ba'ee fiiga. Humnas saffisas qaba. Gaafa isin tooraan deemtan isin duuba deemaa ture. Of eeggataa deemaas ture. Tooftaa fi gamnummaa nu caale jettaa'oo jechuun Yoomiif qajeelchaa gaafate. Yoomiif eeyyee nu caalee argameera. Inni miidiyaa irratti yoo saffisaan saffisuuf yoo suuta jedhan suuta deemuuf qophaa'een dhufee jedhee dubbate. Maaliin nu caalee sammuudhaan nu caale. Wanti nutti kenname sun akka nu caaluu nu godhe. Hundi keenya beeknee deemne. Atileetonni kunii akka nurraa hin cinne garuu waan nutti kenname gochuu yoo hin baanne akka adabbiin nu eeggatudha kan nutti himamee deemne. Kanaaf waan nutti himame sana goonee mo'amneerra jechuudhaan dubbateera. BBC'n itti dabalee akkas jedhe kan isinitti himamee gaafa Itoophiyaadhaa deemtan immoo erga achi geessanii boodadha. Yoomiif qajeelcha akkas jechuun deebise gaafa asii deemnudha asitti finnee waliigalteerra geenye deemne. BBC'n itti dabalee qabxii nu dhabsiisa jedhanii yaaddoo himachuun hin danda'amu ture jechuun gaafate. Yoomiif qajeelchaa itti dabaluun akkas jedhe ijoolleen hunduu falman lakkii akka gochuu qabdu isin hin jenne sana gochuu qabdu ittiin jedhame garuu gatii nu kaffalchiiseera. Meedaaliyaa akka dhabnuu nu godheera. Biyyas nuunis jechuudha. Baay'ee na jeeqe jechuudhaan dubbateera. BBC'n itti dabaluudhaan dogongorri akkasii garee Itoophiyaa keessatti irra deddeebiidhaan mudataa ture. Kanaaf ajaja isinii kenname qofaatu rakkoome jettee yaaddaa'oo rakkoon biraa hin turreoo jechuudhaan gaafate. Yoomiif qajeelchaa rakkoo biraa ani argeen jiru. Jalqaba atileetiin sammuun isaa bilisa ta'uu qaba. Wanti achi keessa jiru si jibbisiisa. BBC'n itti dabaluudhaan wanti godhaa jedhamtan sun ganamaan bahaatii dursaadhaa'oo jechuun gaafate. Yoomiif qajeelchaa marsaa 10 hin guunne kan nuti eegalle garuu marsaa 10 kan geessan yoo marsaan tokko saffisa sekendii 65 fi 66 deemamaa jiraatedhaanuun jedhan. Yoo sanaan hin deemne garuu ofii keessan dursaa deemaa jiran wanti nuti goonee sanumadha. BBC'n itti dabalee akkas jechuudhaan gaafate xumura irratti bari'uun karaa mirgaa saffisa hin eegamneen dhufee inumaa osoo dursee dhufee Cheptegeerumayyuu waan caalu fakkaataa gaaffii jedhu dhiyeesse. Yoomiif akkas jechuudhaan deebise bari'uun hanga duuba sana hamma kana deemee dhufu osoo fuuldura jiraatee carraa mo'achuu qaba ture saffisa isaatiin jechuudha. Osoo inni warqee fidee jiraatee dhamaatiin keenyallee gatii argata ture. BBC shaampiyoonaa mana keessaa irratti bara 2018 warqee argatte. Baran ammoo 10,000 yeroo saffisaa qabda turte. Meetira 5,000 fiiguu barbaaddee dhoowwamuus himteetta. Hanga ammaa olompikichaa irratti meedaaliyaa hin qabdu. Maal sitti dhagaame keessumaa dorgommii sanarratti dura olaantummaan erga sosocho'aa turtee booda gaaffii jedhu dhiyeesse. Yoomiif akkas jechuudhaan deebise baay'ee na jeeqee ture. Miilana baay'een itti qophaa'e. Hojii gareetiin jedhamee dhabuun kiyyaa baay'ee na miidheera. Osoon dhuunfaa kiyyaa fiigicha mataa kiyyaa fiigee jiraadhee meedaaliyaa keessaa hin ba'uun ture. Atileetiin jalqabumaa waliin hojjetaa hin turre. Dogongora guddaadha. Jalqaba atileetiin waliin hojjetuu qaba ture. Isa qofatu galchuu danda'a. BBC Leenjisaa garaa qabduun bakka garaagaraatti leenjituu jechuudhaoo jechuun gaafate. Yoomiif eeyyee fiigicha meetira 5,000 immoo akka seenuu gaafadheen ture. Ergaa gabaabaadhaan xalayaa gaafadheera. Si hin galchuu waan warqee hin finnee naan jedhe Dr. Ashabbir. Waanuma isin nutti kennitaniin akka warqiin hin dhufne ta'e meetira 5,000 irratti ofiillee uummata meedaaliyaa narraa eegu kanallee kiisuun barbaadaa na galchi jedheen hin ture. Lakkii hin galtuu naan jedhe.
BBC'n itti dabalee akkas jedhe kana kan jedhu kan murteessu eenyudha yoomiif Dr. Ashabbir pirezidaantii Koree Olompikii Itoophiyaati. BBC'n itti dabalee kallattiidhaan isaan gaafattuu isin jedhe yoomiif kallattiidhaanan gaafadhe isa qofatu galchuu danda'a waan jedhameef kallattiidhaan isuman gaafadhe jechuudhaan atileet yoomiif qajeelchaa dubbate. Himannaa filannoo atileetii fi kaan irratti bulchiinsi Dr. Ashabbir himannaa jabaan irratti ka'aa jira. BBC'n kuni ergaa meetira 10,000 dorgomtee booda dhaa'oo jechuun gaafate. Yoomiif qajeelchaa eeyyee hin galtu sana fiigicha 10,000 irratti warqee waan hin finneef naan jedhe. Ragaa guutuun of harkaa qaba jechuudhaan yoomiif qajeelchaa dubbateera. Warqee waan hin finneef kan nama jechisiisu miti. Ani dhoowwamuu hin qabun ture. Ani sa'aatii saffisaa lammaffaan qaba bara kana addunyaarra. Atileetii tokkoof 3 eeyyama atileetii tokkoof garuu ati mirga hin qabdu warqii hin finne namaan jechuun anaaf kun baay'ee kan nama jeequu fi haamilee nama buusudha. Wanta akkasiidha kan Itoophiyaa keessatti deemaa jiru. Yoomiif osoma gara Paaris hin deemin dura erga meetira 5,000nis Federeeshinii Atileetiksii isa filee booda Koreen Olompikii na baase jechuudhaan BBC'tti himatee ture. Itti dabaluudhaanis yoomiif qajeelchaa ari'amuu qabu jechuudhaan dubbateera. BBC'n mee miira gareen si gaafadha. Nuti fagoodhaa ilaalla. Isin kaampii tokko bakka tokko buufattan maal haasoftuu miira akkamiitu jira atileetii gidduu jechuudhaan yoomiif qajeelchaatiin gaafate. Yoomiif qajeelchaa akkas jechuudhaan deebii kenne. Atileetii biraa miira gaariitu jira. Atileetiin wallabdees hin qabu. Wanti filannoo irratti yookiin warra teekniikii jedhaman bira jiru gaarii miti. Itti dabaluudhaan BBC'n akkas jedhe. Wantoonni ijoo atileetiksii Itoophiyaa gad qabaa jiran maali? Yoomiif qajeelchaa itti dabaluun akkas jedhe. Ani sababa bulchiinsaatii jedheen ilaala. Bulchiinsi gaaraa qajeelaa yoo ta'e wanti jala jiru qajeelaa ta'a. Sababa biraa hin beeku. Atileetiin fiigicha dhuunfaa irratti sa'aatii ariifataa fiiga. Morkattoota amma nu caalan caalaa oolla. Wanti amma hubataa jirru fiigicha biyyaa irratti sammuu bilisaa hin qabnu. Yeroo hundaa jeequmsa iyyatu jira. Bulchiinsa sammuu bilisaa nuuf kennu qabaachuu qabna. Atileetiin tasgabbii barbaada waan ta'eef dadhabbii koo natu beeka jechuudhaan BBC'tti dubbateera. BBC'n yoomiif gaafa dhuunfaaf fiiguu ni injifata gaafa biyyaaf ta'e garuu akkas miti jedhanii kanneen si jeeqaa jiraniif maal jettaa jechuudhaan gaafate. Yoomiif akkas jechuudhaan deebii kenne. Akkuman jedhee fiigichi sammuu bilisaa barbaada. Wanta akkasii yeroo dheeraaf deddeebi'ee na mudataa ture. Seentee fiiguuf barreessuun tokko miti. Nama arrabsuun ni salphata. Ani akkasittan fudhadha. Kan dadhabbii isaa beekuu waanadha. Kan dadhabuu kan dafquu ana waan ta'eef waan akkasiif bakka hin laaddu. Gara fuulduraatti biyya kiyya bakka bu'ee meedaaliyaa fidee kiisa jedheen abdadhaa jechuun dubbateera. BBC'n itti dabaluudhaan karoorri kee itti aanu maal ta'a jechuudhaan gaafate. Yoomiif qajeelchaas akkas jechuudhaan deebise. Wanta murteessuu hin qabu. Bara 2019 meedaaliyaa kanan fide shaampiyoonaa addunyaa Dohaa irratti. Ergasii meedaaliyaa dabalee hin finne. Hawwiin kiyyaa yeroo hundaa warqii nyaachuudha waan ta'eef sana milkeeffachuun barbaada. Tiraakii irratti ture jechuudhaan dubbateera. Daawwattoota keenya Kiristiyaan Miidiyaan namoota membershiippii nuuf ta'u fedha qaban simachuudhaaf carraa gaarii fi gammachiisaa seena qabeessa qopheessee jira. Harree ammummaa viidiyoo kanarraa ilaaluun tartiiba kana hanga xumuraatti hordofuun maatii murteessoo dhaabbata keenya ta'a. Jalqaba irratti chaanaalii yuutuubii Kiristiyaan Miidiyaarraa erga seentanii booda sabskiraayib kan jedhu fuuldura jooyin kan jedhu tuqxu. Namoonni Itoophiyaa keessa jirtan yookaan jooyin kan jedhu isiniif fiduu didee yookaan hin jirre ammoo VPN yookaan piisfoonii yoo fayyadamtan isiniif fida. Achis jooyin kan jedhu erga tuqxanii booda sadarkaa maallaqaa arjoomtan 3 isiniif ka'a. Kan jalqabaa birri kan jedhu, kan itti aanu warqee kan jedhuu fi kan dhumaa daayimend kan jedhudha. Hamma maallaqa ittiin miidiyaa keessan Kiristiyaan Miidiyaa cinaa dhaabbattan erga filattanii booda fuuldura isaa kan jiru join kan jedhu tuqxu. Achi booda maallaqa keessan maaster kaardii yookaan viizaa kaardii yookaan kireedit kaardii irraa warri fayyadamtan odeeffannoo jiru lakkoofsa kaardii keessan irra jiru guutu. Xumura irratti warri kireedit kaardiis akkasuma maaster kaardiis ta'uu odeeffannoo barbaachisu erga guuttanii booda baay kan jedhu dhuma irratti kan argamu kana tuqxu. Ergasii jalqabdanii maatii keenya warra murteessoo taatu. Kana gochuu keessanii dhaabbanni keenya Kiristiyaan Miidiyaan sagantaa galateeffannaa qopheessuudhaan waraqaa ragaa
nagaa isiniif qopheessuun ifatti isin galateeffataa isinis eebbisa. Dabalataanis gaaffii baay'ooliin keessan nuuf dhiyeessitaniin akkaawuntii baankii keenya isiniif maxxansuu jaalanneerra. Akkaawuntii baankii daldala Itoophiyaa, baankii Awaashii fi baankii Oromiyaa keessaa kan isiniif salphatu fayyadamaa jecha bu'aa deeggarsa keessanii dhiyootti argitu. Wayita nu deeggartan iskiriinshotii isaa nuuf ergaa. Waan Kiristiyaan Miidiyaa cinaa dhaabbattaniif gooftaan isin eebbisu. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan Miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristaan Miidiyaa subscribe like share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.